Akkam jirtu daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun qophii OBN International kan dhimma vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffatudha. Akkuma beekamu vaayirasiin koronaa Ameerikaa keessatti namoota 800 ol kan qabee fi 45,000 kan ta'an immoo lubbuu kan itti dhabanidha. Dhimma kana ilaalchisuudhaan dura taa'aa waldaa Sikoomaandoo kan sadarkaa addunyaa obbo Muhammad Adamii fi ogeessa fayyaa Lalisaa Hiikaa toora Skypeetiin afeerree jirra. Hanga xumuraatti waliin turaan afeerraa keenya. Durataa waldaa Sikoomaandoo kaada sadarkaa addunyaa obbo Muhammad Adam Buusee Dallas Texas irraa akkasumas Lalisaa Hiikaa New York irraa toora Skypeetiin argamu keessaniif hedduu galatooma. Attis baay'ee galatooma nu afeeruu keetiif. Hedduu galatooma namaayyoo. Akkuma beekamu vaayirasiin koronaa dhimma ijootii kanaaf miidiyaaleen irra deddeebi'anii dubbachaatti jiru. Ameerikaa keessaa namoonni qabaman hanga ammaatti nama 800 fi 20 ol ta'eera. Namoonni 45 ta'an immoo lubbuu isaanii dhabanii jiru sababuma vaayirasii kanaatiin. Obbo Muhammad isin kan isin jirtan amma Daalaasii haalli hawaasa keenya yookaan immoo koronaan dhiibbaa hammamii geessaa jiraachuu irratti isarraa kaanee marii keenya gara ijootti deemna. Bareeda ulfaadhu naaf ergeetti akkuma reef jedheetiin hin jedhe Soomas baga nagaan eegtan jenna warra nu dhaggeeffataniini warra amantii kiristaanaatiif lammata immoo warri ammoo amantii islaamaa ramadaanatti seenuudhaaf deemaa jiranii baga isiniin gahee jechuun carraa kanaan hin barbaada. Egaa kana jedheetiin jedhe boodaanii rakkinni koronaa kun Texas keessatti akka silaa gurmuu namaatiif akka dachii bal'inna isaatiif sila New Yorkitti aanee sadarkaa sadaffaa irratti mul'atu ture jechuudha. Kaalifoorniyaatti aanee New Yorkitti aanee kanatu irra caalaa bal'innaa fi baay'ina namaallee qabaa. Kanarraa kaanee yoo kalaallu taate Texas dandamatee jira jechuun dandeenya. Balaan haga ammaatitti mudateetiin hin jedhee gabaabaadha. Akkuma mootummoota Ameerikaa keessa jiranii tarreeffamurrattu gara 11ffaa irra jira jechuudha. Silaa bal'innaa fi gurmuudhaan gara sadaffaa hogguu jiru akka qabamiinsaatiin ammootuyyuu karaa gadaanu jira jechuudha. Kun kan ta'ee fi yoomaanii balbaltii waan cufamuu danda'amee fi hubannoon gaariin kennamee fi gavarnarichi yookaan bulchiinsi Texas kuni akka gaariitti haala jiru qabatee meeroonni jiranis warri kaantibootan jiranis akkuma gaariitti waan kana qabaniif namni qabames gabaabaadha kan du'es gurmuun isaa xiqqaadha. Namni biyya Itoophiyaa jedhamu immoo magaalaa kana keessatti qabamee miidhamee hin jiru. Ati torban sadii dura bakka jiraachaa turte irraa kaatee gara New Yorkiin deemtee kutaa hatattamaa keessaa ogummaa keetiin tajaajilaatti jirta. Yeroo garaagaraattis miidiyaaleetti baatee dubbachaa jirta waan rakkoo achi keessatti agarte. Yeroo ammaa kana haalli achi keessa jiru sun akkami? Keessumatti New York akka addunyaatti iyyuu tokkoffaadha. Ameerikaa keessa qofaatu sun ta'in namoonni New Yorkitti du'an akka addunyaatti baay'inaan sadarkaa tokkoffaarra jira. Haalli torban sadii dura gaafa deemteef haalli ammaa maal fakkaata achi? Gara New York kana miidhaa guddaa geessise balaan koronaa kuni garuu gara Texasiif isteetota kan biraa immoo hammalatti miti. So asiitii yeroon jalqaba dhufe dhugaa baay'ee nama sodaachisa anillee sodaa keessa bahee dhiisee galuuf iyyuu xiqqootu naafe halkan illee yeroo itti abjuudhaan waan hamaa argatu ture haalan asii hospitaala kana keessa argaa ture jechuudha. Hospitaalli asiitii akkuma beeknu gaa jalqaba wanti jechuu barbaadu Ameerikaan kun biyya baay'ee guddaadha biyya lafaarraati. Kan amma isaanii gahu hin jiru teeknooloojiidhaanis humnaanis qabeenyaanis maaliinis garuu wanti hundumtuu harka homaa wal ga'uu dadhabe jechuudha. Emergency roomii yookaan immoo kutaa hatattamaa isa jedhamu kana keessa akka hin hojjedhu namni jalqabachuma dhufee seenaa. Al tokkicha nama 100 faan gaafa dhufu homaa keessummeessuu hin danda'amne jechuudha. Humni namaa yoo baay'ee nama tokko caalaa homaa gochuu hin dandeenyu utuu ilaallu namni illee dhumaa ture jechuudha. Kana gaafa wal bira qabnee torban sadii dura gaafa amma yeroo ammaa kanatti ilaallu kan guyyaa 2 duraatti ilaallu baay'ee lakkoofsi namaa gad xiqqaateera guyyaatti nama 60-70 al tokkicha jechuudha guyyaatu hin taane al tokkicha nama 60-70 dhufuurraa kaasee al tokkitti
nama kudhan diddawa faatu dhufuu jalqabe at least narsiidhaa fi dooktarii wal ga'a jechuudha. Namooti illee du'uun isaanii baay'ee fudhataa dhufe. Maaliif baay'inni narsootaas baay'inni dooktorootaas waan akkasumas immoo baay'inni dhukkubsatootaa waan gadi bu'eef jechuudha. Egaa dhukkubi kun akkuma beeknutti jalqaba namni tuffatee gorsa namaas hin dhaga'anii gorsa mootummaa kanas dhaga'anii mana taa'aa gaafa jedhanii dhagaan turani. Yeroo sana dhukkubii baay'ee babal'ate jechuudha. Amma garuu erga namni baay'ee dhumuutti ka'e hundumtuu sodaatee manatti deebi'ee gorsa dhaga'anii hedduun isaanis immoo protective equipment kan jedhan kana fudhatanii of eeggachuu jalqaban jechuudha. Of eeggannoon guddatee manaa ba'uun dhiisamee lookdaawunii jedhan kana taanaani kan amma dubbiin kun xiqqoo hir'atee jechuudha. Garaagarummaan jiru baay'ee guddaadha. Gara al tokkotti nama 100 emergency room dhufuurraa kaasee amma gara 20-15 al tokko immoo homaatu dhufanii iyyuu sa'aatii tokko lama eegna keezii malee xiqqaan jechuudha. Baay'ee jirma guddaatu jira. Sababii gadi bu'uu isaa maal jettee yaadda? Namoonni irraa baratanii nama arganii irraa barataniiru. Isa qofaatu hin ta'in gama mootummaatiin deeggarsi gama ogeeyyota fayyaatiin godhame wanti addaa jira akka dhukkubni sun gadi bu'uuf kan sababa ta'e. Torban sadii dura torbanan dhufe sana keessa narsiin waamicha godhaniidha. Mootummaa federaalaas PIMA kan jedhamtu jira. Federal Emergency Management Agency kan jedhamutu jira. Isaan waamanii koongiresiinis bokkuma kana koolii godhee narsooti hedduun akkuma kuukan isteetii kan biraarraa al tokkicha guyyaan hojii jalqabe sana narsii gara 2000 Niiyorkitti dhufee jalqabe. So baay'inni narsootaati keessumaa kan amma dhukkuba kana kontiroolii gochuun kan danda'ame narsii baay'atee doktoroota baay'atee dhufanii akkasumas immoo nars practitioneridhaa fi physician assistant warri jedhan kun dhufanii. So humna namaas baay'ee argame jechuudha. Kunis hedduu gargaareera. Irra caalaa garuu of eeggannoo namaati kan wanni godhu. Akkuma wanti jechuu barbaadu humni namaa baay'achuuf narsii baay'achuu akkasumas immoo dooktarii baay'achuuf dhukkuba kana waa jijjiirama fidaa miti. Namoota akkasumatti immuun sistamiin isaanii xiqqoo seerestii gochuu danda'an immoo fooyya'u. Warri garuu hin dandeenye miidhaman immoo akkasumatti temporary gargaarama malee wanti guddaa godhanii jiru. Garuu treatmentii barbaachisu sana gochuun hamma tokko jijjiirama guddaa fidee jechuudha. So baay'ina ogeeyyoota fayyaatii akkasumas immoo of eeggannoo namaati kan jijjiirama hamma kana fide akkas jedhee yaadamaayu. Akkuma beekamu vaayirasiin koronaa yeroo ammaa kana gara biyya keenyaas galee rakkoo garaagaraa geessisuu jalqabeera. Hanga ammaatti namoonni du'anis jiru, namoonni shakkamanii kophaatti ba'an yookaan immoo korantaayinii ta'anis baay'eetu jiru biyya keessa. Uummata biyyaa haala kamiin gargaaruun danda'ama? Biyya kanatti waan garaagaraatiin gargaaruun hin danda'ama nama. Biyyatti akkamittiin gargaaruu danda'ama? Keessumatti waldaan Sikkoomandoo kan sadarkaa addunyaa yeroo garaagaraatti hawaasa biyya jiru gargaaraa ture. Isin immoo dura ta'aa boordii kan waldaa Sikkoomandoo kan sadarkaa addunyaati. Obbo Muhammad hundeeffama waldicharraa kaanee gargaarsa amma taasisaa jiru irratti haala kamitiin geggeessaa jira kan jirutti adeemnu. Waldaan Sikkoomandoo maqaan isaa hundee Sikkoomandoo addunyaalessaa jedhamee waamama. Waldaan kuni waldaa namoomaatii fi misoomaatii. Akkuma asin dura biyya keessatti yeroo adda addaatitti akka Maccaa Tuulamaa, akka Ituuf Hubbannaa, akka Raayyaa Taasawoo akkan argitee ilmaan Oromoo gosa jiranii fi akkaataa itti jiranii akkaataa itti qubatan irraa ka'anii uf ijaaranii biyya keessattis wal qarqaaraa turanii rakkinni adda addaa keessa wal qarqaaraa keessa qaxxaamuranitti nutis sababa adda addaatiin biyya irraa facaanee baanee addunyaa kanarratti sababa adda addaatiin qubanneetiin kan jirru jechuudha. Keessattuu naannoon Sikkoomandoo jennee waamnu kuni jechuudha. Bara dheeraa mootummoota dhuftee dabrate waliin lola keessa seene keessaanii karaa biyya alaatitti babbaqataatiin ture, karaa Somaaliyaa, karaa Keeniyaa, karaa Jibuutii bakkee adda addaatti babbaqataatiin ture. Kanarraa ka'eetiin karaa biyya ambaa, karaa westii kana, karaa addunyaa, karaa dhiyaa kanatti garaan as babbaheetiin waytii jirutti uummata kana qubsiisuu, jiraachisuu, hojii qabsiisuu, aadaa fi afaan biyya kana barsiisuun rakkina guddaa sila tureef kanneen irratti bobba'uun nurra ture. Kana caalaa ammoo ijoolleen yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessatti dhalataniitiin guguddatan kunniin afaan ofii, aadaa ofii, eenyummaa ofii dagataniitiin eessarraa yoo jedhaniin Chicaagoo irraa, Luuziyaanaa irraa, Waashingtan DC irraa kanaaf kana jedhaniitiin
uf wallaalanii jechuudha. Identity ofii gatanii eenyummaa ofii gatanii tiniiniin eenyummaa biyya ambaa kana qabatanii haala jiraatan keessatti kuni badiinsa namni sarara hogguu jedhanii ufiimuu qaba. Bakka irraa bahee tiniin jedhee yaani Oromoodhaa, Oromiyaarraa, Itoophiyaarraa jedhee akkasitti ufiimuu isarra jira jechuudhaan ijoolleen akkasitti neetwoorkii tokko ijaarattee wal quba qabaattee wal qarqartee akka hawaasaatitti jiraattu godhuudhaaf kaayoon awwala gaafarraa kaanee jechuudha. Achirraa ammoo tuyyuu manguddoonni dulloomaa deemanii dadhabaa deemanii kanneenis kunuunsuun akkan ko'oomanni godhuun kaayoo kenna keessa tokko furdaa isaa ture. Afaan aadaa waan adda addaa keessatti hojjetaatiin turre irratti hojjechuudhaaf kaayoo qabnaa turre. Akkasumas ammoo uummata keenya ka biyya jiruttis hidhachuudhaan misooma keessatti, mana haakimii keessatti, mana barnootaa keessatti, waan hojjetamu mara keessatti akkamitti qarqaarra kan jedhuudhaa fi dhumarratti ammoo kaayoon isaa bal'aadha. Amma yeroo qabnu kanaan ibsinee geessuu waan hin dandeenyeef balaa adda addaa karaa uumaatii fi karaa namaatiinis uummata keenya irratti gahuu danda'u irraa qooda fudhachuun barbaachisaadha yaada jedhuun kaayoo lafa kaahanneetiin hin deemne ka amma reef akkasi tuyte wayitii uummanni keenya bakkee adda addarraa buqqa'ee rakkate qarqaaruu fi bira dhaabbachuun uummata keenya karaa kanarratti qindeessuu irratti kaayoo ol'aanaa taphataatiin hin ture. Ammas haaluma kanaanii karaa koronaatti hogguu as deebineetiin hin jennu koronaan kun dhukkuba hamaa uummanni keenya akka gaariitti hin hubatini dhukkuba warri qabeenya qabu, warri dandeettii qabu, warri beekumsa qabu, warri teknooloojiidhaan sadarkaa awwalaa irra jira jedhamu. Ka akka Jaapaanii, ka akka Kooriyaa, ka akka Faransaayii, ka akka Ameerikaa, Ispeenii, Faransaayii, Jarmanii kunneen hundi isaatu iyyuu rakkina guddaa keessa seenetti namoonni akka ajaa'ibaarratti irraa dhumanii waa godhuu dadhabanii yoo ka yaadannu taate hundi kennaayyuu nugusichi yookaan ammoo tuyyuu pirezidaantichi Xaaliyaanii lafaa olitti samii gaditti wani nu godhin hin jiru hinjifatamne waan kana hinjifachuu hin dandeenye harka keessan rabbiin jala nuu qabadhaa nuu iyyaa jedheetiniin haala kadhate san keessa jirra jechuudha. As deemiitii biyya Ameerikaanii kana keessatti yoo ka deebineetiin ilaallu taate mootummaan amma biyya kana geggeessaatiin hin jiru Trump biyya kiyya kana keessa terroristii fi koronaan seenuu hin dandayu jedheetiniin bokkisaatiin hin ture haala amma keessa jirutti akkuma reefatti himtetti 800 ol dhukkubaan qabame 45 ol du'aan geeggeeffamee itti jiru keessatti waan godhu dhabee rakkatee cinqaa guddaa keessa akka jiru beekamaadha jechuudha. Amma gaa wanni ilaaluu qabnu rakkinni akkanatti jiru kuni rakkinni biyya gugurdoo mooyate kuni gaafa karaa biyya keenyaa gad deebi'e maal godhuu dandayaa jennee akka tilmaamnu taate aadaa uummanni keenya keessa jiraatu waliin jireenya isaa waliin nyaata isaa waliin dhugiitii isaa cidha isaa du'a isaa keessatti afooshaa isaa keessatti bakkee adda addaa bakkee jiru irratti jiruun isaa ka walitti dhufiitiidhaan irratti hundaa'e jechuudha. Namni keenya walitti dhufeet waliin jiraata waliin bula nama hedduu ta'eetiin kana keessatti itti ilaalleetiin jennu yoo ka gadi bu'u taate maal ta'a jenneetiin tilmaamuun guddaa nama dhiba jechuudha. Warri humna qabu ka haakimii gahaa qabu ka narsoota gahaa qabu ka mana haakimii meeshaa gahaa qabu haala dadhabetti kenna kuni wagguu inni bira gaheetiin jedhe maal ta'uu danda'a jechuun dhugumatti tilmaamuun nama dhiba jechuudha. Kanaaf jecha namni keenya ammallee hubachuu qaba waan kana beekeetiin jala dheessuu qaba. Miseensonni keenya ka biyya alaa jiran deeggartoonni keenya ka biyya alaa jiran addunyaa guutuu irra ka jiran wanni jaraa dhaamnu ummata kanaa bilbila dubbisaan rakkoon tun hagamta akka geettu itti hima. Biyya keenya keessatti namni guddaan du'eetiin waan hin argaminiif namni waan kana akka taphaatitti ilaalaatiin hin jira. Namni qaata addaan dheesse biyya ambaatitti ilmi haadharraa dheesse haati ilmarraa dheessite abbaan ilmarraa dheesse firri obboleessi obboleettii walirraa dheessite rakkina guddaa keessa jiran. Waytiin ammoo badummaan isaa yoo namni du'e nama du'e san
nama dhukkubsate san yaaluun hin danda'amu. Bira teettee ol qabdee gadi qabdeetiin ilaaluun hin danda'amu. Gaafa inni du'eetiin hin jedhee dhiquu hin dandeettu, kafanuu hin dandeettu, bakka inni itti awwaalame hin beeytu, hin darbama jechuudha. Kanaaf ummanni keenya kana jalaa maal ta'uu qabaa jettee kana gaafatteef of eeggannoo cimaa godhuu qaba biyya keessatti. Akka taphaatitti ilaaluun isarra hin jiru. Anamma fakkeenyaaf bilbileetiin inni namoota tokko itti dubbiseetiin hin jedhu dhukkuba akkanumaan faranjii fixuuf dhufe akka godhanitti ilaalan. Dhukkuba karkarroo yookaan saree nyaachuuf warra saree nyaatuu fi karkarroo nyaatu qofaaf warra booyyee nyaatu qofaaf dhufe akka ta'ee fudhatanii ilaalan. Yookaan nama yakka badii guddaa rabbi irratti hojjete rabbi itti dallaneetiin hin fidee jecha irratti ilaalan. Kuni dhugaa ta'ee rabbiin dallansuun rabbi argisiisuu dhugaa ta'ee garuu dallansuun suni kama faranjii gubbatti dhaabbattuu miti biyya keenya gahuu dandeetti. Gaafa biyya keenya geette humna hin qabnu humna rabbii malee wanti ofirraa dhaabnuun hin jiru. Kanaaf jecha namni ala jirullee karaa danda'e hundaan durseetiniin barnoota kennuu barbaachisaadha. Kanaan ganda keessanitti qe'ee keessanitti ollaa keessanitti karaa dandeettan maraan birmadhaa jechuu barbaanna. Lalisa atamma namoota miidhamaa jiran yookaan immoo namoota balaa vaayirasii kanaan du'aa jiran qaamaan argaa jirta. Jalqaba si bira dhufu warra kutaa hatattamaati. Badii inni geessise agarteetta. Diinagdeerraanis badii guddaa geessiseera. Lubbuu namaas hedduu fixeera. Badiin kun immoo hin fidin malee gara biyya keenyaa yoo dhaqe rakkoo guddaa akka ta'e eenyuuf iyyuu waan ifaadha dhimmi kun waan ta'eef hawaasni haala kamiin yookaan immoo hawaasni biyya kana jiru hawaasni Oromoos ta'e hawaasni Itoophiyaa rakkoo biyyatti deemuuf jiru kana haala kamiin dura dhaabbachuu danda'a. Mee gama ogummaarraa waan agarteerraa ka'iitii maal ta'u akka qabu nu kaasi. Biyya keenya duwwaatu hin taane asiiti Ameerikaa kana jalqaba dhukkubi kun dhukkuba faranjiitii gurraacha waan guduu jedhaa turan barreessaa turan maaliif jalqaba kan qabame waa ture kan irratti warra faranjii kana amma garuu dhuma kana irratti kan dhumaa jiru kan nuti argaa jirru kan ofii kootii witnessii godhaa jiru gurraachaa fi namoota warra maayinooritii jedhaman biyya kana adiin hin jirtu jechuudha. Guyyaan itti dhukkubsataa adii koronaa oolu kan hin jira baay'ee jechuudha. Maaliif jarri akkuma beekamu gorsas dhagaanii paanikii godhanii jalqaba kana sodaatanii manatti deebi'anii ol deebi'anii jiru. Kan hin dhageenye kan gorsa tuffatu yookaan immoo miisitti mana keessa taa'u hin qabne dideema bakkee keessa gadi deemaa isa kan qabamaa jiru jechuudha. Balaan ni geggeessu gaafa nama qabee jiru immoo namoota qabe kan akkam akka godhu akkamitti akka isaan du'an waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan keemikaaliin itti namne yookaan dhugaa dhukkubatu hin taane personaal akkan itti witnessii godhatti dhukkubatu akka nama godhatu hin taane waan agentii keemikaal weapons jedhan kana jechuudha kan namatti facaasanii keemikaalli sun somba namaa completely blockii godhee akka nama hafuuran baafanne godhu waanuma akkasii godha. Simtameen isaa waanuma sana fakkaatudha. Bishaan somba keessa guutaa hafuura fudhachuu hin danda'amu namni sun diraawunii godhachuudha akkuma nama bishaan lixee yookaan immoo galaana keessatti kufee hafuura baafachuu dadhabee godha. Kanaaf seriousnessiin isaa akka itti describe godhu iyyuu qabu. Kana dhukkuba jechuun iyyuu ulfaataadha waan dhukkubaa oliiti. Kanaaf tokkoffaa akkuma isaan sira jedhaa turanii wanti guddaan namooti warri waan kana argan exposure isaa warri argan keessumaa dhumaatii namootaa Ameerikaa fi Awurooppaa kana keessa xaaleenii kana fa'aa keessaa kan arganii firootaaf namoota biyya jiran gorsuun karaa danda'ame hundumaatiin as baanii uummata keenya kanatti maal akka inni ta'e himuun of eeggachuun akkamitti akka barbaachisu akkamittiin akka danda'amu gorsuun waan guddaadha waanuma gochuu qabnu hundumtu gochuu qabu keessaa tokko. Inni lammataa isa waa'ee wal gargaarsaa hojii nama komandoon itti jiru waldaan sun itti jiru waan baay'ee nama boonsuudha waan baay'ee nama gammachiisudha. Fakkeenya guddaallee kan ta'uu qabudha jechuudha. Kana jechuun waldaan kun namoota ijaaree karaa namoota kanaatiin uummata barsiisuu uummata bakka rakkoo jiru hundumaa naannoo asii duwwaatu hin taane yeroo isaanitti naannoo asoosaa dhaqaa turan tokko faana yaadadha. Bakka rakkinni jiru hundumaatti dooneeshinii adda geggeessaa jiru. Akkasumas immoo waldaan hedduutu jira kan akka Maccaaftuu Lamaa fi naannoo addaatti dhaabatee jira. Isarra darbee garuu amma kan godhamaa jiru akka argaa jirrutti sochii gurguddaa kan godhamaa jiru naannoodhaan. Fakkeenyaaf amma kan qellem wallaggaa jedhanii asii wal ijaaranii jiru. Ameerikaa irraas Awurooppaa irraas waa danda'an gochuudhaa fi akkasumas gimbii maal akka isaan jedhan beeku karaa naannoo gimbii kanas akkuma kanatti jira. Jimmaa fi Arsii Harargeen illee Shawaa keessaa hundumtu akkasii wal ijaaraniitu at least magaalaa yookaan godina sana gargaaraa jiru.
gargaarsi kun hedduun isaa kanasii dhaquuf kanasii geggeeffamu protectii moo gochuudhaaf dhukkubin jiru qorichi bitanii ergan hin jiru qorichi bitanii ittiin uummata keenya dhukkuba kanarraa ittisan hin jiru faranjiin iyyuu hin arganne gambaatti kanaaf waanuma protective equipment kana jedhan kana keessumaati waan akka saanitarii kana faadhaanii ogeessota fayyaatiif hojjettoota fayyaa ittiin dhukkuba kanarraa ittisuun akkasumas moora dhukkubsate akka isaan tajaajilan gochuudhaan bira dhaabbachuun gargaarsa guddaadha jechuudha. Itti dabalata garuu sana bira otoo hin gahin utuu dhukkubni kun hamma kana hin babal'atin akkaataan itti eeguun danda'a dhukkuba kana ofirraa ittisu gorsa ogeessotaa dhaga'u naannoo sana irratti godina irratti magaalaa irratti aanga'ooti mootummaa akkasumas immoo ogeessoti fayyaa waan isaan godhaa jedhan gochuudhaan maaskii hidhachuudhaan harka qulqulleeffachuu yoo danda'ame waa qabachuu dhiisu waan namni hedduu qaqqabatu kana qaqqabachuu dhiisu yoo qabatan immoo yookaan dhiqachuu yookaan sanitaayizii gochuu yoo kana ta'uu baate immoo afaan ofiitiin fuula fi qabachuu dhiisu akkasumas immoo fuulatti waan tokko marachuutu nama eeguu danda'a jechuudha. Kanaaf gargaarsi baay'ee barbaachisaadha. Uummatni hundumtuu wal gargaaruu qaba. Yeroon kun yeroo itti wal bira dhaabbatanidha. Kana jira lamaayyuu. Hanga ammaatti waldaansi komaandoo kan idil addunyaa maal godhee jira yookaan immoo gara fuulduraatti karoora akkamii qaba dhukkuba kana dura dhaabbachuudhaaf gara biyyaatti? Bareeda ulfaadhu akkuma siin jedhetti waldayni keenya kuni waldaya namoomaati. Waldaya siyaasaa irraa qulqulluuti, tirfii buufachuu irraa qulqulluuti, amantii irraa qulqulluuti, namoomaan ilma namaatiin akka namaatitti waldaya qarqaaru kanarratti hundaa'uudhaan yeroo asiin dura uummanni keenya bakkee adda addaa irraa buqqa'ee beelahee haga danda'ameen addunyaa guutuu irratti iyyuudhaan waan adda addaa godhamaatiin hin ture. Waldayni kuni giloobaalii akkuma amma reef jennetti kontinentaalii jahaa ol yookaan ammoo tuyyuu biyyoota gurguddoo jahaa ol of keessaa qabu jechuudha. Biyyoota akka Awurooppaa, akka Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Saawuz Afrikaa, biyyoota Arabootaa kanneen hunda keessatti maandhee fi ijaarsa adda addaa keessaa qabna jechuudha. Argatee tineeneen caasaa mataa isaa danda'e qabaatee tineeneen yeroo adda addaatitti socho'u karaa uummata keenyaa kanaan karaa miseensota keenyaa deeggartoota keenyaa hawaasa keenya bal'aatiin wanni godhuu barbaanneetiin karoorfanne hedduutu jira jechuudha. Akkuma reef jenne tokkoffaa waan kana barsiisuu fi hubachiisuu irratti iyya dabarsuu irratti mana nama maraatu haga danda'ameen bilbilaa fi waan adda addaatiin dhaqqabuudhaan waan kana akka hubannoon gahaan godhamu godhuu irratti hojjetamaa ittiin jira. Ammallee hojjechuun isaa itti fufa jechuudha. Akka mareeffatitu itteetti ammoo karaa biyyaatitti keemikaala waan harka ittiin qulqulleeffatan irraa hojjetan karaa biyyaa ergineetiin jirra. Wanni isaa waliin miksara isaa waliin yookaan ammoo tuyyuu isaa itti walitti naqaniitiin walitti makanii ittiin hojjetan jechuudha. Akkasumas ammoo iskeela yookaan miizaana waan san irra kahanii ittiin mazananii ittiin hojjetan. Akkasumas ammoo warri waan san hojjetu akka hin miidhamneef waan akka maaskii harkatti godhatanii ka funyaanii godhatanii ka adda addaa kana PP jedhamee beekamu kanneen waan akkasiisaniin walitti qabneetiin ergineetiin jira jechuudha. Ammatti Finfinnee gaheetiin mana gumrukaatii baafamuudhaaf hojiin irratti hojjetamaatiin jira. Kana qofaa miti. Suni karaa sanii waan achi gahee karaa ammoo birootiin onlaayinii GoFundMe banneetiin yookaan continue to help kan jedhu banneetiin namoonni keenya waan danda'an hundaa waliif funaananii achirratti darbaa jiranii ammallee wanni nama keenya gaafannu bakka jirutti abbama fedheeyyuu nama ilma namaa ta'e ka waa gargaaruu barbaadu gaafannu yoo ka jiraatu taate wanni suni rakkinna kanaaf gumaachuudhaaf waan banameetiin irratti hojjetamaa jiru waan ta'eef waan dandeettanitti nu darba waan dandeettanitti darba irraa hin hafina diqqaa jettanii guddaa jettanii yaadina wanni tokkiyyuu diqqoon isiillee hin qarqaarti birriin 10-20 illee yoo achi biyya keenyatti deebi'eetiin hin qarqaaraa kanarratti nu hojjedhaa jenna. Kana alatti waldayni keenya kuni heeraa fi seeraan biyya Ameerikaa kana keessatti hundaa'ee hayyama mataa isaa qaba. Ammoo kanaanillee hin fayyadamneetiin uummata namoota nama qarqaaruu danda'an kan biroo ka Oromoo irraa ala ta'anillee yoo ka jiraatan taate
karaa itti qunnamameetiin qarqaarsi kun uummata guurameetiin uummata keenya dhaqqaburratti hojjetaatiin jirra. Ammas ammoo biyya keessattis akkasumatti hayyama mataa isaa danda'e baafanneetiin lafarratti uummata hojjetu daayirektara mataa isaa qabna. Ammas jarris immoo ol gahaniitiin haakimtoota naannoo san jiranii fi waldayoota adda addaa kan naannoo san jiran kan dubartoota dargaggoota mara walitti qabaniitiin gurmaa'aniitiin akeeka yookaan ammoo tuyyuu waan dursaa itti kennamuu qabuu fi akkamitti maa irratti xiyyeeffachuu akka qabnu karoora nu ergantu jira. Karoora san irratti hundooyinee wanni nu amma irratti hojjechuudhaaf karoorfanneetiin socho'aatiin hin jirru yoo ka jiraatu taate hospitaalota kiliinikaa fi akkasumas warra haakimtoota narsootaa fi warra dhukkuba kana to'achuudhaaf fuula duraa dhaabataniitiin dhukkuba kana wal lolan akka jarrillee miidhamaniitiin achi booda namni bakkee dhaqu dhabeetiin hin rakkanne jechaadhaaf kanarratti hojjannaa gorsa achi arganneen jechuudha. Haala qabatamaa lafarra jiru irratti hundooyineetiin waan dalaynaa. Kanaaf jecha namni kenna akka danda'een qabeenya qabuun akka nu qarqaaru barbaannaa kanarratti aansuudhaan ammallee karaa taaksifoorsii adda addaa tiimii adda addaa bakka adda addaa irratti ijaarreetiin socho'aatiin jiran jechuudha. Kanaadaa irra socho'aa jiran, Awurooppaa irratti akka gaarii socho'aa jiran, bakkee adda addaatti akkuma USA keessatti socho'aa jiran, bakkee adda addaatti namoonni kenna bilbilaanis, barruunis, imeeliinis waan adda addaatiin uummata keenya dhaqqabuudhaan, namoota keenya dhaqqabuudhaan, afooshota jiran dhaqqabuudhaan, ijaarsa bakka adda addaatti jiran waan guuree daddafneetiin uummata kana akka erginu godhuudhaaf kanarratti xiyyeeffanneetiin jirra waan karaa amma koronaa laaluun jechuudha. Vaayirasiin kun eenyuun iyyuu hin miidha akkaataa marge makaastee turte gurraachaan miidhuu kan jedhu oduun odeeffamaa ture garuu amma akkati argaa turtetti yookaan immoo akka ammati himtetti gurraacha irra guddaa kan miidhamaa jiru biyya kanatti maaliif miidhame inni jedhu sababoota garaagaraatu jira. Isa qofaatu hin taane dhukkubni kun maal agarsiisa eenyuun iyyuu miidhuudhaaf yookaan immoo ajjeesuudhaaf kan boodatti hin deebinedha. Hanqinni meeshaalee fayyaa as jiru fakkeenyaaf kan golga afaanii yookaan immoo ventileeteriin kan argamsiisuudhaaf gargaaru hanqina biyya kanatti iyyuu hanqina guddaadha. Biyya keessatti wanti argaa jirru akka yeroo jalqabaa miti waan qabbanaa'ee fakkaata. Namni yeroo jalqabaa dhukkubni sun biyya galee hundumtuu waan of eeggannoo irra jiru fakkaata. Amma garuu kan argaa jirru namoonni akkuma barbaadanitti yeroo ni deeman ayyaana dheengaddaa irrattis namoonni of eeggannoo malee yeroo deeman viidiyoo tokko irraa agarreera. Gorsa akkamii kennitatti waan qabatamaa agarte irraa kaate? Dhukkubni kun qoricha hin qabu yookaan hin fayyu yookaan hin du'u kanuma jechuudha. Qoricha malee. Vaayirasiin akkasumatti iyyuu vaayirasiin yeroo kaanii qoricha hin qabu. Akkuma immiyuun sistemii namaa immiyuun sistem jedhama afaan Oromootiin maal akka jedhamu beeku sana. Dandeettii ofirraa ittisuu qaamaa. Dandeettii ofirraa ittisuu qaamaa sana jajjabeessee dhuma tokko namni sun dafeerraa fayyu godha malee qoricha hin qabu. Amma inni kun immoo yeroo ammaa kanatti vaaksiin kan jedhamu hin qabu kan namatti fooyyessu illee hin qabu. Yaalii baay'ee godhan qoricha malaariyaa haayidrookiloorookiin kana jedhan yaalaniiru. Akkasumas zitromaayisinii yookaan zitromaaksii kan jedhamu qoricha adda addaa kombineeshiniidhaan kennamaa ture. Kennaa pootiroolii amma hospitaalumatti iyyuu kennuu dhiisne irra jechuudha. Dur namni gaafa simtamii kanaan dhufuma kennu. Kanaaf wanti guddaan uummata keenya baraaruu danda'u keessumaatii biyyoota akka Itoophiyaa, Ameerikaan biyya mana ga'u kana hunda safarii gaafa godhe namni 40,000 gaafa du'e Ameerikaa keessatti maagniitiyuudii kanaan biyyatti kan deebi'u yoo ta'e biyyi keenya yookaan dhukkuba kanaan qabatu taate nama kana numa fixa malee I think namni irraa waan sarvaaivii godhatti fakkaatu. Dabalataan biyya keenyatti argita awwaara jira. Biyya kana akkuma beektu konkolaataan qulqulluudha. At least aarri konkolaataa keessaa filtarii ta'ee bishaan ta'ee ba'a. Kaarboon daayoksaayidiin yookaan kaarboon monooksaayidiin yookaan CO2 wanti wakiilaan kun aarri inni baasu bishaan ta'ee rooba gadi malee akka biyya keenyaa sana aara daayirektii gadi baasu. Aarri sun illee amma maffektii nama godha nama ukkaamsa. Awwaarri kana biraan jira. Wanti hedduun kana biraan jira. Kanatti immoo gaafa koronaan dabalamu kun miidhaa guddaa namarraan ga'a jechuudha. Kana hunduma isaarraa of eegguudhaaf of eeggannoon kan jedhamu kun haandi sanitaayizarii nillee ga'a ammalatti waan jeneraal pablikiidhaaf fayyadu natti fakkaatu because waliin ga'a waan ta'eef jechuudha. Harka dhiqachuu waa qaqqabachuu dhiisuu irra caalaa garuu
fuulatti waa marachuu jechuudha. Maaskii isa jedhan kana kan fuula golgu yookaan immoo fuula waa namarraa ittisu kana hidhachuudhaa fi walirraa fagaachuu bakka namni qufa'u yoo jiraate nama qofa irraa achi fagaachuu warri qufa'u illee immoo qufaa isaanii kana carqiidhaan akkas kabarii godhanii akka inni namatti tamsaani gochuu. Inni kan biraan maaskii kana asii gargaarsa yookaan immoo namooti warri waa qaban yookaan immoo dandeettii qaban akka isaan itti uummata keenya gargaaruu danda'an uummati wal ijaaree wal gurmeessee maaskii hojjechuu jechuudha. Maaskiin waanuma simpilii amma asiiti baay'ee hin fayyada jedhanii kan namaa kennan kun waan akkasiiti. Maaskii kana faadha kan biraan tokkos jira. Kun carqii ma fuudhanii carqii lama carqii tokko kutanii iddoo lamatti dachaasanii akkasitiin hodhaniiru jechuudha. Kun foormulaa kan biraan qabu maaliin qabu akkuma itti funyaan namaa kana hidhuudha. Waan akkasii kana gaafa ba'an manaa gaafa ba'an hidhatanii deemu manuma keessaa jechuudha. Ollaa ofii gaafa dhaqan waan akkanaa kanaan fuula kabarii godhachuu yoo kudhaamillee shaashii kana shaashiin baay'ee effektiiviidha. CNN irratti amma kan mul'isaa turan beezikii nama maalitti gargaaruu danda'an shaashii isa kan dubartootii mataatti hidhatan kana iddoo 3-4tti dachaasanii isa waan akka kirriitti godhanii funyaanitti akkas hidhachuu jechuudha. Sun amma filtarii baay'ee godha. At least direct exposure isaanirraa nama eeggachuudha. Waanuma akkasii kanaan funyaan ofii afaan ofii kana eeggachuu qulqullummaa kana eeguu dhukkuba kana ofirraa ittisuu duwwaadha malee soluushiniin qorichisaa hin jiru. Keessumaatii immoo ogeessoti fayyaatiif doktorooti hojjetooti mana fayyaa keessa hojjetan hundumtuu of eeggannoo cimsuu qabu. Uummati keenya illee immoo waan isaan itti eegan hamma danda'ametti gumaachuu qaban jedha. Akkuma amma kaasne gargaarsa ergitanii jirtu gara biyyaatti dhaabbileen garaagaraa akkuma amma sila kaasaa turtan hundumtuu gama danda'een ijaaramee naannoo irraa dhufe irratti karaa kamiin gargaaruu akka danda'u irratti hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Isin immoo jalqabdaniitu waan ta'eef muuxannoo isin jaarmiyaalee ijaaramanii jiran keessumatti vaayirasii kana ittisuudhaaf yookaan immoo hamma danda'an maallaqaan gargaaruudhaanis yookaan immoo meeshaalee garaagaraa erganii gargaaruudhaafis hojii hojjetamaa jiru sana haala kamiin hojjetan jettu isin kan jaarmiyaa keessan irraa kaatanii gorsa akkamii kennitu jaarmiyaalee kan biraadhaafis? Namni nama ta'e kabalaa amma deemaa jiru kana argu callisee mana keessa taa'uun isarra hin jiru. Akka nam tokkootti illee akka jaarmiyaatitti illee akka maatii tokkootitti illee waan danda'e godhuu danda'utu isarra jira. Dhukkubni akka ammareef jenne sanyii laal, gosa laal, saba laal, sablammummaa laal, amantii laal, dhala laal akka jiru lafarraa nama duguugaa jiru kuni asoo danda'ame gaafa inni chaayinaa keessatti mul'ate san asoo addunyaan guutuu walii galtee akka inni achi keessaa hin baane achi keessatti ajjeesuu ka dandeettu taate Ameerikaaniin har'a nama 800,000 qabsiifteetiin nama 45 qabriidhaan hin geettu turte. Waliigalatti har'a gara 1,200,000 walakkaatti uummanni dhumee qabamee jira jechuudha. Gara 1,177 biyyee ta'e jechuudha. Asoo gaafa duraa namni marti waliigalee wal qarqaaree mootummaan akka mootummaatitti uummanni akka uummataatitti beekaan akka beekaatitti dandeettii ofii qabeenya ofii walitti qabee dhaqee chaayinaa keessatti dhukkuba san hambisuu danda'u taate uummanni akka ammaatitti kunoo lafarraa dhumee fi ka amma achillee dhumuudhaaf tilmaamamaa jiru kun hundi isaatu silaa irraa hin baraaramaa ture jechuudha. Wanni ani kana jedhuuf dhukkubni kuni hiriyyaan qabu. Balleessaa keessatti illee hiriyyaan qabu. Ajjechaa keessatti illee hiriyyaan qabu. Akkuma reef obboleessi kiyya jedhe ogeessi fayyaa qorichi isaaf hin argamne dawaan biroo ka waraanatanii irraa baraaranii waan hin argaminiif namni hundi isaatu ciniinnateetiin waan kanaa birmachuu qabaa. Akka danda'een yoo danda'e karaa jaarmiyoota ijaaramanii jiraniin karaa isaatiin yoo dadhabe ammoo akkuma dhuunfaatiinuu asoo garuu waa tokko asoo hin godhin bira taree gaafa namni lafarraa dhumeetiin hin jedhe gaabbuun nadaamayuun asoo kana godhee jiraadhe jechuun nama waan dhibuuf namni hundi isaatu waan danda'e akka godhu kadhadha irra deddeebi'ee jechuun kanatti aansee maal jaasitti fakkaatee namni martinuu rakkinna keessa jira ka jedhutu jira. Amma fakkeenyaaf karaa waldaa kennaatiin wayitii bakkee adda addaa rakkabneetiin hin gaafannu
naannooma isaaniittuu rakkina keessa akka jiran himan jechuudha. Namoota biyya alaa baqatanii dhufan South Afrikaa deeqama fakkeenyaaf hawaasa ummata keenya karaa adda addaatiin qarqaaraatiin hin turan jechuudha. Dursaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf dura dhaabatanii qarqaaraa turan. Har'a namootuma achi keessa jiran ka baqatanii biyya san keessa jiran qarqaaranii irraa hafanii nama biroo qarqaaruu haala hin dandeenye irra gahaniitti hin jiran. Yemaniin fudhadhaa, Liibiyaa fudhadhaa, Keeniyaa fudhadhaa, bakka adda addaatitti uummanni keenya rakkina guddaa irra waan jiruuf karaa danda'ame maraan karaa gurmaa'ee fi hin gurmaa'iniin illee fakkeenya kennaa fi kana fakkaatuu fi kanarra wayyoo qabullee faana bu'uudhaan qarqaarsi kennamutu isarra jira jedhaa dhugamatti nullee rakkina galeetiin hin jedhe jechuudha. Namni biroollee akkanumatti kamanatti deebi'eetiin hin galeettu heddummaata. Haa ta'u malee har'allee warra manatti galle kanatu ummata keenya kan amma bakkee reef maqaan dhadhahee san keessa jiru tu caalaa rakkataatiin hin jira jechuudha. Yoo xiqqaate mootummaan asitti waan nyaannu namaa hin darba. Waan uffannu karaa manaa hin qabna. Kanaaf waan ta'eef wama dandeenye irraa waa godhuu danda'utu nurra jira. Rakkinni biroo guddichi ammoo dhukkuba kana jalaa dheessaa manatti galuu malee qorichi baa hin jiru jennee waytii ummata keenya gorsinu. Namni keenya waytii karaa manaa ol deebi'ee manatti galu. Namoota guyyaadhaan waa hojjetaniitiin nyaata guyyaadhaan argatantu jira. Guyyaa mana oolansan waan nyaataniin argatan jechuudha. Rakkinna guddaa irra bu'uudhaaf deeman jechuudha. Kanaaf waan arganne waan mootummaan nu darberraayyuu hojiirraallee dhaabanne waan mootummaan nu darberraayyuu haga tokko akka sadaqaatitti ni yaddu. Ramadaan afaa keessa jirra akka zakaatitti ni yaddu warri islaama taatillee akka taateen garuu asoo waa hin godhin hin hafinii jedhaan namaanillee waldayoonni biroollee namoonni biroollee ka'a dammaqaa fiigaa yeroo walii birmatan amma yeroon iyyan amma yeroon iyya dabarsan amma eega wanni kun babal'atee biyya san keessa walgahe boodaan biyya san keessaa baasuun inuu hin danda'amu awwaaluun hin danda'amu namni badhetti hafuuf deema rabbiin nu haa baasu kanaaf namni hundinuu fuula isaa karaa kanatti haa garagalfatu waan ibaadii isaa jechuu garaagartummaa isaa maali isaa waan addaan bahu waan gamaa hunda isaa dhiisee kanarratti xiyyeeffateetiin hin balaa kana jalaa ummata keenya baraaruudhaaf socho'uu qabna akka tokkotti gurmuu tokko taanee kan jedhu. Gara lisaatti yoo dhufne vaayirasiin koronaa rakkoo fayyaa yookaan immoo lubbuu namaa ajjeesutti dabalataan rakkoo dinagdee hamaa geessaa jira biyyoota dhiyaa kana keessattis iddoo gara biraattis. Gama biraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baasee jira guyyaa kaleessaa. Ibsa isaa sanaan rakkoo kanaan rakkoo vaayirasii kanaatiin namoonni addunyaa irratti miiliyoona 135 hanga miiliyoona 250 ta'u beelaaf saaxilamuu danda'a kan jedhudha. Keessumatti immoo Afrikaa bahaatti Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Hin hammaata rakkoon kun maaliif hammaata? Hawaasni weerarri hawaannisaa Afrikaa bahaa baay'ee miidhee jira. Inni iyyuu sodaa guddaa ture kanaan dura beela naannoo sanatti ga'uu danda'uuf amma immoo vaayirasiin koronaatti dabalamee jira. Rakkoo sana furuudhaaf akka biyyaatti iyyuu akka addunyaatti iyyuu gargaarsa guddaa gaafata jechuudha. Keessumatti namoonni rakkoo kanaan miidhaman warra galii gadaanaa qabanidha. Harkaa gara afaanii namootuma guyyaadhaan hojjetanii galii argatan rakkoo manatti galii taa'e yoo jetteeni rakkoo guddaan galii kanaan dura kaa'atee hin jiru waan ta'eef rakkoo guddaadhaaf saaxilamu kan jedhudha kan qorannoon kun agarsiise. Uummanni akkamittiin wal gargaaruu qaba? Namoota galii hin qabne kana haala kamiin gargaaruu danda'a kan jedhu irratti yaada keessan lamaan hin barbaada. Lalisaa irraa eegallu. Wanti kun waan baay'ee guddaadha. Keessumaati amma karaa fayyaadhaan waan baay'ee isaa dubbanneera gara dinagdeetiin gaafa laallu. Even asuma Ameerikaa kana keessaati gara Kaalifoorniyaa akkasumas mo'aatiin gara Filooridaa kanatti fakkaata. Grocery store nyaata namaaf kennaa ture. Nyaata namaaf bilisa hiran kana baagii xixiqqoodhaan waanuma guyyaa 2-3 nama gargaaru. Stooriin tokko dooneetii gaafa godhan hiriirri isaa maayilii 3 faa lakkaa'aa turan gadda konkolaataadhaan hiriiranii jechuudha namooti waan sana fudhachuudhaaf. Asumatti iyyuu rakkina guddaa isaatu jira. Tirampis immoo pirezidaantiin Ameerikaa kun Tiramp gadda kan jedhaa ture. Gargaarsa isa kana USAID'n kun biyyoota kan biraadhaa godhu akka dhaabbatu gaafatee jira. Akka hin ergamne jechuudha. Dhaabbata fayyaa addunyaatiif deeggarsa Ameerikaan kennaa turte gara maallaqa guddaadhaa akka irraa dhaabbatu godhee jira.
Isas godhee akkasumas immoo gargaarsota kan biraan USAID wajjin walitti bu'aa ture. Koongiresiin wal mormaa turan gadda gargaarsa kana dhaabbatuudhaaf hin dhaabbatu strategic reserve jedhani. Nyaatuma mataa isaa boqqolloo biyya kanaati boqqolloo kana daakaniitu ittiin makiinaa oofu gaazii godhani. Boqqolloon sun faana akka dhaabbatu gaafataa jiru jechuudha. Maaliif amma namni gara fuulduraatti waan nyaatu dhabaa jira kanatti konkolaataa oofumti. Kanaaf biyya Ameerikaa kun iyyuu akkasii gara biyya keenyaatti immoo keessumaatiin naggaadoti fi warri waa qaban hamma danda'ametti gatii solitti kaasuu dhiisanii uummata keenya gargaaru ollaa ofii gargaaru namni akkuma danda'e gurmaa'ee uummata ofii kan waan danda'e bira dhaabbatee at least yeroo hamma koronaan kunis balaana waan isaa kunis hamma darbutti uummata keenya gargaaruudhuman jedha. Malee dhugaa addunyaarraa wanti eegan hin jiru. UNnis warri Awurooppaa kunis hin gargaara yoo jedhan maallaqi waan bitu qabu. Fakkeenyaaf ammas New York kanaati. Maallaqatuma qabuu waan lafa bitattu hin qabdu wanti haxee bitattu hin jiru. Maaliif wal ga'an jiru jechuudha. Namni hundumtuu banata ankaleessa mataa murachuudhaaf rifeensa mataa kana kutachuudhaaf maashinii isaa hin jiru. Suuqii shan jaadha kenna jechuudha. Kan nyaataa dhiisiti waan wanti kan biraan iyyuu hin jiru jechuudha biyya kana keessa. Kanaaf biyyi keenya immoo akkasumattuu hedduu gargaarsa addunyaarraa kan barbaaddu addunyaan homaa godhaan jirtu maallaqa namaa kennuun waa ta'u gatiin qabu garuu waan danda'ameen immoo uummata keenya keessumaatiin waan qaban kana rizervii godhanii waliif qonnee wal gargaaruu waan baay'ee barbaachisaadha jedha. Obbo Muhammad. Dhugaa isaatti obboleessi kiyya waan inni jalaatiin hin jiru namni uf gahee ani waan kana jara bilisaa uummata kana dhaqqabu hin jiru jedheetiin hin dubbatu danda'amuun hin jiru. Kanaaf fakkeenyi ammallee Tiraampitti nu deebisa. Tiraampitu iyyuu maal jedhee nuti biyya quuftuudha, biyya waan mara qabnu, biyya dandeettii guddaa qabnu. Kanaafuu wanni tokkichi namarraa kajeelluu fi kadhannu hin jiru jedhee asoo torbaan lama hin gahin boodaani waan hafuura ittiin baafatan, waan harkatti diratan, waan funyaanitti godhatan dhabee China fi Kooriyaadhaan nu dhaqqabaa jedheetiin hin kadhate jechuudha. Kanaafuu namni uf ga'ee hin jiru. Isaa gad deebineetiin wayitii uummata keenya biratti gadi buunu ammoo qabaataanillee rakkataanillee dhugamatti dhukkuba kanaan qabamuuf deemaa. Rakkachuu guddaa keessa seenuuf deemaa. Ikoonomiin isaallee gadi bu'uuf deemaa. Ka warra hin qabne silaafuuyyuu daaraa ta'a. Ka fardaa yoo dheessu ka lukaa maal eegaa jedhe. Ka hiyyeessi dureessi wayitii akkasitti gadi bu'u. Ka ammootu homaan qabne sadarkaa inni irra gahu xiinxalluu waan dandeenyuuf wanni nu dhaaman rakkinna guddaa as deemaa jiru kana akkuma jedhame karaa dinagdeetiin illee karaa fayyaatiin illee karaa beelaatiin illee karaa waan adda uummata keenya irra gahuu danda'u yoo walii birmanne qofa keessaa bahuu dandeenyaa jenna nuti akka Global Sikh Commando Foundationitti uummata keenya ka biyya alaa jiru guutumatti ilmaan Oromoo namoota adda addaatis kan Oromoo hin ta'inis yoo ka ta'u taate rakkinna kanaaf birmachuun amma waan qabnu uummata kanaa kennuuf amma waan dandeettan hunda isaa karaa dandeettan hundaan godhaa waan isinirraa hanqateettiin hin jedhe faranjootas ta'e namoonni adda addaa namoonni tola oolummaadhaan beekaman hedduutu jira. Warra akka emergency fund waan adda addaa jedhameetiin bakki adda addaa jirantu jira. Kana warra miseensota keenya karaa Awurooppaa fa'aa nu dhaaman tu jira. Haga danda'amaniin namoota sanillee dhaqqabuudhaan tola ooltummaadhaan uummata waa qarqaaruu danda'u hunda isaa irraa waa funaanuudhaan uummata kanaa kennuu qabna. Wanni dhumarratti an jechuu barbaadu. Asoo amma uummata kanaa waan godhin, asoo uummata kanaa waan darbin, haa guddatu haa diqqaatu boru afaanuma ummanni keenya suni akkanatti dhume jennee ittiin dubbannu akka hin qabaanne dhaamachuu barbaada dhufa jala sarareetiin hin jechuudha. Asoo arra waan godhin asoo nama tokko lubbuu isaa hambisuu hin danda'in rakkinna haga inni bal'atu hin argina. Balaa kana akka inni addunyaa raase hin argina. Manuma teennee TV ilaaluudhaafi nama du'e laakkahuudhaafi dhibdama isaa kana qofa walitti haasa'uun bu'aan qabu. Wal dammaysaa, wal kakaasaa, onnee teessan bana. Eenyutu waan kana jalqabee bira tara. Abbaan maan fedhee jala haa qabu. Abbaan maan fedhee isin haa bilbilu. Abbaan maan fedhee karaa kanatti waa darbi jedhee isin haa gaafatu. Darbaa waan dandeettan. Kun amma eenyutu waa jalqabee, eenyu kana godhee, eenyu kana jedhee maqaa maalii waan itti ilaalamu hin jiru jechuudha. Karaa danda'ame hundaan
dhukkuma kana lafarraa dhabamsiisuudhaaf uummata keenya irratti balaa gahuu danda'u xiqqeessu yoo dhabamsiisu ka dadhabnu taate. Kana irratti haa hojjennuun dhaamsa kiyyaa uummata keenya ammoo ka biyya keessa jiru waan kana tuffataa jirtanii waan duutti heddummaatee isin bira hin gahiniif tuffataa jirtanii waan akka gaariitti uummanni dhaqqabameetiniin laalamee yookaan qoratameetiniin namni haganaa qabame jedhamee isinitti hin himaminiif tuffataa jirtanii. Gaafa isin bira gahe gaafa uummanni kun qoratamutti gadi siiqe waan amma lakkoofsa amma himamu kanaa miti lakkoofsa amma jedhamu kanaa oli namni dhukkuba kanaan qabame jechuudha. Gaafa duuti gadi buuteetiniin mana marageette ammoo tuyyuu karaan itti dhaabatu hin jiru. Kanaafuu haga dandeettanitti walirraa dhaabadhaa. Akkuma warra fayyaa irraa gorsi kennamuun addaan sissiiqaa dhaabadhaa jechuudha. Gabayaa hir'isa. Karaa ammoo tuyyuu makiinaa yaabbatan kanarratti wal dhiibuu wal akkas godhuu kanarraallee dhaabadhaa. Heeraa fi seera mangistii wanni baase balaa guddaa duubaan dhufaa jiru beeka. Isinitti mullee haadhamu malee jechuudha. Maali isin rifachiisuu dhabuun isin ammoo baraarugseetti namni sodamaanuyyuu akka laamshayeetiin hin hafne jechaadhaaf qabachuu hin danda'a mootummaan garuu dhukkubni kun hamaadha haga amma himame kana oli kana ta'uu hubattaniitiin of eeggadha maatii hundatu bakka takka xuruurama makiina tokkoon deemaa jirtan nyaata siree wanni tokkorraa nyaataa jirtan bakka tokko sagadaa jirtan haga dandeettanitti dhaaba asoo ka dhaabachuun danda'amu taate dhukkubni kun dhukkuba faranjii qofa ta'ee ka dhaabatu ka ta'u taate makka maa cufame madiinaan maa cufame dhukkubni dhukkuba faranjii qofaa miti dhukkuba ilma namaa qofa mara kana ta'uu hubateetiin uummanni keenya wal haa gorsu walitti haa himu sodaachuu qabna ka gugurdaan sodaate ka beekaan sodaate ka caalimni caaqilli namni waa hundi ka beeku ka ofirraa dhowwuu danda'u dheessee manatti galeetiin sodaateetiin dhaabadhaa namaan jedhu nu ammoo ka akkanaa itti gadi fiineetiin gabaa keessatti walitti dhufnu du'a taasisaa waliin ta'en kun daangaa malee waan garaa nama nyaataati eegas hin nadaamoytanii ufduba nadaamaan ufduba nama hin deebiftu uf eegaa jechuun ni barbaada ummata biyyaatiin kaala jiru waan dandeettaniin qarqaara mana kan kee dhiisiti qoodii kenniif waan qabdurraa jedhaan. Durataa waldaasi komaandoo kan sadarkaa addunyaa obbo Muhammad Adam akkasumas ogeessa fayyaa lalisaa hiikaa toora iskaayipiitiin argamtanii marii bal'aan waliin geggeessaniif hedduu galatooma. Carraa kana waan nu kenniteef galatooma Lamaayyoo. Ayyoo ulfaadha bakkee. Egaa daawwattoota keenya dhimma vaayirasii koronaa irratti mariin geggeessaa turre kanuma waan hordoftaniif galatooma nagaatti.